ولي دفني بقى رمضان كنا سنين gahee لا أكملتي رمضان إفتار وليني هي كنا سو كوكو دفيما وني كوكو سامبوسا في chickeni so وني كوبيسي كاروتين كبار نيشان كبار so ولين هاي قالوا I hope Ramadani kesani no it's going good and yeah so malni marku ko atani Ramadana kana malnya tajirtani ga chikane kiya akka kesa senu jechu kana moti imura tekomura jecha kasmara hetu ngone mama afur ko chikane jechu da kazi hata unjadu yeah so iko idan qabas lemon nichna lemon go ekbirchera jechu ya te contursitna kanate olive oil qaba teqometti kona habas maran baifnu achi kumali erdi qabna erdi teqometti goda achimo kunoti qulubbi adi asittu era so qulubbi adi kona jechuudha barbarelle teqotti kona kalaruma jechuudha birati fi kalaruma barbarelle kona so mo kama tokko fuudhuun dandeettani achimo kuni ka chickena aka yeah was chicken flavor and kama akuma magititi so gidawan qabuf mo kama tokko use goda yo kamera fititti so wali mexico na chipo de chuda lemon ille kesuma ise amma offerira kesa kenne you know mixi have offerira kesa Hai, akara ko pone boda dakika masoda ma free kesa kaha kamammi kesa hase of jechu chicken kesa pi so free kesa dema kuni yada saati tokko yo kamo dakika soda ma fero free kesa keta ma ta'u bareda da free kesa Hai haga chicken ni free kesa ta'eti haga kamammi kesa senuf dinnicha mumura jechuudha dinnicha qopheessa dinnicha kitchen actually dinnicha lukku walitti dhaba wali beekodha nami gari maybe oh chicken if dinnicha kami wali goota jechuun ni mala garu akkamale mi'a walitti jechuudha karoti tokkolletti darbina so yeah ina jiru easy nama godha walitti roobone jechuudha so mumurara dinnicha kiya Yellow Mexico so habas marang gudisu ini chale warna merah itu terus beli lama fero nyata bengaha jujur karena kanyan jujur so Richa di mama bite adile inta adi malen inta ala chulu inta afufetanitti yeah dinnicha mure achi karoti kenyale faqafaqo ngamnu yero michne umantau chulu olmolin godara so amma demi imicha jechu dinnicha fi karoti kiyalde No, devi olive oil kiya olive oil keta ni ko ini olive oil ni bake fry nanti ya seleksi goda and amalek kana kuno color if ni chisa isa goda kana mo so gidda fetikuna mo ka to
tokko yookaan immoo haguma dandeenye ijaan moqaa tokko kunillee kan si ta'ee qophaa'uu ni danda'a. Chicken gubbaa darbina. Kabiraa immoo maal godhaa yeroo jettan shunkurtii kunoo qopheesseeraa fi hagas mara guddaa miti. Shunkurtiitti darbina. Waliin makuun dagatina. Wanna feetetti godhuun dandeettanii fedhii keessanii xiqqoo kuni chicken fish veg jedhaas black pepper fi lemon qaba xiqqootti godha yeroo baay'eetti xiqqoo hadheessa xiqqootti goona achi booda immoo yeroo feetan kun fedhii keessanii wanni kiyya qullubbii jaaladha wanna maratti qullubbii godhuun jaaladha qullubbiin immoo wanna maraayyuu hin urgeessaa hin mi'eessaa qullubbii cifneetuma gumaa lama yookaan sadiitti darbuu hin dandeenya jechuudha. Ammallee kun akka abbaan jaalate namni marri godheef godhuun qabdu. Akka gama kiyyaatti yeroo na gaafattanii qullubbii mi'eessaa urgeessaa fayyaa keenyaaf illee gaariidha. Maaliif ittiin naqne? Akkana kanallee itti furraa jechuudha. Aga chicken daqiiqaa 30 akkasinitti himesanii ennaa kanallee qophaaheera eeguudha jechuudha. Dinarri hadha iftaaraaf bareedee yaame jechuudha. Namni biraan qabnu anuma hubbuletti nyaataa garuu maaliif bareedsitanii waan keessa nyaanne chickenni asitti immoo kasaambusaa dinnichi kana fakkaata akka malee bareedaa bifa amma chicken keenya kun firiija keessa keenyee mannee wala maraanu kana fuunee gubbaa barra keenyaa Pretty furiitti beekti goonaa kun kana fakkaata keessa chicken kana fakkaata akka malee bareedaa bahuu bimmi'aa chicken kana bahuu bimmi'aa nillee malatti obina jala kennaa daqiiqaa 30 booda hin bilchaata sababa agasiif chicken gaheeraa kunoo kana fakkaata ilaalaa akkana kaachaa irraa mi'aa isaa kaarotiilleen What the? Kuno dinnichi leessanya bilchaateera. Laal. Kamala mi'aa. Mashallah. Afur bakka godhatanii hin nyaatanii.